irratti sinii qabu dhaamsi jajjabaan sadeen kana jechuudha. Gaafa isin dhukkubu hin beektan waan ta'eef irraa dhaggeeffadhaa isin jechuu barbaada. Galatooma warri laayikii sabiskiraayib gochaa jirtan hedduu isin jaalladha. Warri dhiiftanis illee rakkoo hin qabu. Rabbi namaaf yaadu honnee keessan keessaa kaa'u. Labarakkaatu akkam jirtu bu'aawwan kee nagaa keessanii nagaa kee Rabbi godhannaa ga'u. Dhugaa dubbachuuf har'a waan addaa takka na mudate mana qorichaan ture jechuudha akkuma asirratti argitanii. Ani jechuudha yeroo baay'ee waa yeroo namni isinitti himu yoo irra dabartan wanni sun isin miidhuu danda'a. Of ilaaluun baay'ee barbaachisaadha. Ilkaan buqqifachuu har'aa keessatti waan addaa takka na mudate jechuudha. Dhugaa dubbachuuf viidiyoon kun baay'ee gabaabduudha. Obsaan dhaggeeffadhaa. Ilkaan yeroo itti isin dhukkubuun beektanii keessatti yommuu ilkaan buqqifachuun biyya kanaaf biyya keenya garaagarummaa guddaa qaba. Warroonni buqqifatanis yeroo natti himanii biyya kanatti adoochaan jira jechuudha. Maashaallah hedduu namatti hin dhaga'amu. Garuu yoo ilkaan nafi fayyaa qabeessa ta'e miidhaan sawaa xiqqoo ta'e hedduu takka nama dhukkuba jechuudha. Yeroo baay'ee waan ofiin murteeffattan osoo hin taane yeroo mana qorichaa dhaqxan waan namni isinitti hime odoo fudhattanii bareedaadha jedheetii yaada. Mee ani maaliin murteeffadhe dooktarri maal naaf hime irra darbeetiin miidhame ilkaan buqqifadheen gala jechuudha har'a. Dooktarri kanaan jedhee ilkaanni kan kee xiqqoodha miidhame isa waan ta'eef hin baasniitoo asitti keessosaas hin addafne yookiin qulqulleessine. Asumatti waan irra buusanii duuchaantu jira naan jedhani. Garuu waan sanan barbaanne nan didee jechuudha. Maal malee baafadhu malee hin jedhe. Ilkaanni kan kee fayyaadha miidhaan isa waan xiqqoo waan ta'eef hin baafatin jedhanii hedduu na gorsani. Garuu obboleewwan kiyya ilkaan kana yoon immoo achumatti na qulqulleessanii ashawaa ta'e wayiin irra deebisaniitoo akka nyaatamaan isaa suni hin mul'anne godhuu jedhanii hiriyoonni koo kan godhatanis jiru. Wanti kun baay'ee birrii qaaliidha yoo laaltan. Yoo mana qorichaa kamiin dhattanii filannoo waa lama isiniif dhiyeessu jechuudha. Eessayyuu haa ta'u jechuudha akka biyyoota Arabaatti filannoo lama isiniif kennu. Filannoo lamaan sana keessaa garuu lachuun isaayyuu kamtu irra caala kan jedhu anaaf gaaffiidha. Maaliif yoo jettanii amma yoo kaatanii ilkaan keessan nan buqqifadha yoo jettanii dhugaa dubbachuuf baay'ee takka nama dhiigi nama keessaa bahaa. Akkasuma yoo ilkaanni sun xiqqoo fayya qabeessa ta'e hedduu takka hin buqqa'u jechuudha. Baay'ee takka nama dhiphisa jechuudha. Yommuu achumatti akka isaan jedhanitti achumatti naaf asirreessanii jettanii murteessitanii wanni sun birriin isaa qaaliidha. Buqqifannaa fi achitti siif sirreessuun sun hedduu takka wal caala. Haa ta'u malee hiriyoonni kan koo ani birriyyuun ilaalle hiriyoonni kan koo kan achumatti waan isaan jedhan kana irra buusanii fi dhiqanii fi waan sana irra buusuuf jechuudha. Sana booddee maal ta'a wanni suni turee waggaa tokko booddee ji'oota booddee wanni sun irraa dhumaa naan jedhan hiriyoonni koo kan waan kana fayyadamani. Erga inni irraa dhuma ta'e maaliif hin birrii guddaa baase immoo ofuma kisaara kan jedhuni. Akkam buqqifadhu murteesse jechuudha. Dooktarri garuu hin buqqifatin odoo naan jettu lakki jedheetiin irra darbe jechuudha. Dhugaa Rabbi ilkaanni kee baay'ee fayyaa waan ta'eef hedduu takka dafee ba'uu didee baay'ee takka naan xabate. Ani garuu na rakkise jechuudha. Yoon baafadhe tole dhukkubbiinsaas achumaan bada. Kan jedhu murteesse yoon immoo ka'ee akka isaan jedhan kanatti birrii inni sun inni baafatanii fi inni achitti nama sirreessan kun baay'ee ol caalmaa qaba qarshiin isaa. Garuu ba'uu hin oolu waan jedhamee fi nan didee jechuudhaan irraan darbe. Waan nama ajaa'ibu ilkaan kee buqqifachuu caalee wanti na mudate waan addaati. Wanni sun afaan kee jechuudha. Dhugaa Rabbi adda banamee walitti na deebi'uu dide. Rakkoon isaa yeroo ilkaan kee buqqifadhe wanti ani irra ciisuun baay'ee gajjelaadha jedhani akka qoratanitti jechuudha. Wanni akkasii isin hin mudatini dhugaa dubbachuuf hedduu takka jireenyi kiyya gaaffinatti ta'e jechuudha obboleewwan kiyya. Ilkaan kiyya buqqaa jira
waa hedduun ta'ee viidiyoo kana keessatti ilaaluu dandeessu. Afaan kee walitti naa jechuu didee hedduu takkan miidhame jechuudha. Baay'ee takka waan nama ajaa'ibudha. Ilkaan buqqifachuu keessatti wanni kun akka isin hin mudannee fi of eeggannoo gochuu qabdu. Akkamitti akka of eeggannoo gochuu qabdan viidiyoo kana keessatti amma ta'e isiniif hima jechuudha. Waan ani doktorarraas dhaga'e ofii kiyyaas. Hiriyoota kuwaasumaan inni guddaan ani waan isinii dhaamuu barbaadu. Ilkaanni keessan akka isin dhukkubeen yoo dhattanii buqqifattanis rakkoo biraaf isin saaxila. Maaliif tokkoffaa yeroo buqqifachuu fettan baay'ee isin gidirsa dafee hin ba'u jechuudha. Yoo isin miidhama isaa xiqqoo maana dhukkuba maaf hin gidira jettanii aartanii baafachuuf deemtanii ilkaanni keessan miidhama isaa xiqqoo taanaan achittillee baay'ee gidirtu jechuudha ilkaan kana baafachuuf. Yoommoo ani gidiraa kana hin naqu achumatti waan kana irra buusanii naaf asirreessan jettanis gaaffii keessa nama galcha. Maaliif qarshii baay'ee itti baaftanii waan kana godhattu. Akka asitti amma qarshii inni ittiin ilkaan baasifataniif inni isaan immoo achitti nama qulqulleessanii waa irra buusan suni walakkaa wal caala jechuudha. Baay'ee tokko wal caalmaa qaba. Isa baafatantu irra qallaaliidha birriitti illee. Akkasuma immoo birrii ilaaluu osoo hin taane wanni kun irraa dhuma jedhaniiru hiriyoota korraa qoradheen jira. Wanni isaan namaaf godhan kuni waggaa takka yookiin ji'oota 8 booddee irraa bahaa jedhani. Eega wanti kun irraa dhume birrii baasuun hin oolle. Akkasuma immoo yoo akka carraa biyyatti galuu ta'es biyyatti waan kun erga irraa dhume biyyatti buqqifachuufaa ta'a. Biyyatti immoo ilkaan buqqifachuun baay'ee cima isaa asirra jechuudha. Maaliif hiriyoonni koo buqqifatanii jiru. Biyyatti adoochaan hin jiru jedhanii. Akkasuma immoo sibiilli isaan fayyadaman illee baay'ee wal caalmaa qaba jedhanii isa biyyoota ormaa kanarra. Biyyoonni ormaa kun biyyoota guddatanidha. Waa hedduu nama tajaajilu jechuudha. Dhukkuba namaarratti akka biyya keenyaa miti waan hundaanuu ga'eessummaa qabu jechuudha. Saniifuu ilkaanni keessan akkuma isin dhukkubeen baafachuuf isin murteessina. Ashawwaa sana irra buuseetan achumatti immoo ammaaf fayyadama yoo jettanis immoo qarshii guddaa baasuun keessaniin oolu. Garuu waggaa tokko booddee immoo ilkaan sana baasuun uluma isinii dhufa jechuudha. Qarshii guddaa baasuun keessaniin oolu. Qarshii hedduu baasuun keessaniin oolu. Garuu immoo biyyattillee haa ta'u asittillee haa ta'u erga irraa dhuma ta'e maal na fayyada jettanis yaaduu qabdu. Eessa yoo dhaxxanuuf filannoo lama isiniif dhiyeessu. Ani garuu waan isiniif dhaamu jechuudha. Waan irra miidhame waan irra arge keessatti ilkaan keessan daddaftanii buqqisuu fi hin murteessina. Qoricha fudhadhaati. Maaliif qoricha fudhattanii yoo jettanii ilkaanni keessan kun yoo dhukkubbiin isaa isin dhiise yoo tarii dadhabaa deemuu danda'a. Booda erga inni laaffatee jedhee yoo baafattan hedduu isinitti hin dhaga'amu. Kan koo amma jechuudha gam tokko bichittiin xiqqoo urate. Garuu hedduu takka na daraarammoo aarii sanaafanii baafachuu barbaade jechuudha. Odoo isaan na kadhatanii doktoroonni. Garuu baay'ee takkan itti miidhame jechuudha. Ani akkas ta'e hin beeku. Durattis ilkaan takka buqqifadheera. Garuu isaarraa kana abadan sanyii isaarraan argine. Ilkaan buqqifachuu koo caalee wanni na ajaa'ibe isaan jechuudha. Akkasuma yeroon ilkaan buqqifadhu mataa kiyya akka malee naqabuu turani. Mataa kiyya naqabuu turani afaan kiyyallee na miidhame jechuudha. Walitti na deemuu didee astafurraa odoon nan du'a ta'ellee akka itti shaadaa jedhuun qabu jechuudha. Garuu amma viidiyoo kana doktorumatu waraabe sababiin isaa immoo maashaallah fira jaraati jechuudha. Obboleeyyan jaraati bakkee annaqesi sirriitti na beekani. Saniifuu viidiyooleen barbaadaa jedhanii na gaafataniinaan yoo namni na waraabu jiraate rakkoon qabu galee taanaan laalaan jedheeni. Akkasitti isaanumti viidiyoo doktorumti naaf waraaban jechuudha. Maaliif maatii jaraati waan ta'eef isiniin jechuu barbaada malee nama mana xalabaa jirudha. Nama viidiyoo naaf waraabu siin qabu garuu isaanumatu naaf waraabanii fedhiima isaaniitiin galtee ilaaluun barbaadaa jedhaniinaan jedheen. Kanumaaf isiniif dhiyeesse viidiyoo kana like share godhaa. Warri maatii kiyyan ta'an immoo maatii kiyyatti dabalamaa isiniin jedha qaqqaaliiwwan